Akkaawuntii TikTokii keessan haquu barbaaddanii akkaataa ittiin haqan yoo wallaaltan na waliin tura. Kana yeroo jedhu akkaawuntii TikTokii keessan TikTok irraa guutuutti delete gochuu yoo barbaaddan viidiyoo kana haga dhumatti dhaggeeffachuudhaan itti fayyadamaa jedha. Chaanaalii keenya immoo haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin daganne. Kanaaf ergaa gara TikTokii seennee asitti gara profaayilii keessanii deemtanii jechuudha. Sarara sadan irra keessaa san ni tuqxanii ergasii boodatti settingii and privacy filannoo jedhu irratti jechuudha. Yeroo sarara sadan profaayilii keessanii ol jiru yeroo tuqxan setting and privacy kan jedhu ni filattanii ittaan sudaan asitti kan jalqabarraa kana jechuudha. Akkaawuntii kan jedhu kana irratti filattanii jechuudha. Ergasii asitti deactivate or delete account kan jedhu kana filattan jechuudha. Osoo delete hin goone immoo data keessan buufachuu yoo barbaadan download your data kan jedhu kana tuqxanii asitti filannoo lama jira. Deactivate account fi delete account permanently kan jedhu jechuudha. Kan jalqabaa kun account keessan san deactive yookaan akka hin hojjenne gochuudha. Kana yeroo jedhu account keessan deactive irraa yoo gootan waan tokko hin dalagu jechuudha. Namatti illee hin mul'atu. Garuu guyyaa barbaadan haga feetan turtan jechuudha. Baraas maantaan bara lamaa siyoon taane account keessan san deeffachuu ni dandeessan. Garuu lammaffaan delete account permanently kan jedhu kun account keessan guutuutti TikTok irraa haquu jechuudha. Ergasii boodatti delete account irraa erga gootanii boodatti filannoowwan jiran sababii maaliitiif kan TikTok kana haquu barbaadan kan jedhu san as keessaa isa barbaadan irratti filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf ayaaf multiple account kan jedhu kun account hedduudhaan qabaa kan jedhu isa barbaadan irratti filattanii continue kan jedhu kana tuqxan. Yeroo continue tuqxan password yookaan ammoo koodii bilbila keessan irratti isiniif ergama jechuudha. Ergasii boodatti ammallee continue jechuudhaan account keessan guutuutti haquu ni dandeessan. Garuu erga haqtanii boodatti ammoo guyyaa 30 boodatti yoo nadaamtan yookaan ammoo deeffachuu ni dandeessanidha. Guyyaan 30 qofa kan inni isin eeggatu. Ergasii boodatti account keessan deebisuun hin danda'amu jechuudha. Chaanaalii walwaasiitiif haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan wajjin haa dhaabbatu.